Obboleessa keenya Jawaar Mohaammed Daayirektara OMN miidiyaan kun hundee gadi fageeffatee dameen isaa babal'ate. OMN akkuma kanas OBNs ta'ee miidiyaan gara fuulduraatti illee dhufan harka ol qabannee hojjechuutu nurra jiraata. Hundeessitoota OMN obboleessa keenya Jawaar Mohaammed Daayirektara OMN miidiyaan kun hundee gadi fageeffatee dameen isaa babal'atee akka kanaan dura mobaayilii qofaan inboksii ergoo qofa otoo hin taane haasofsiisuudhaan miira isaanii sodaa keessa hin jiraatan miira isaanii fi wajjin ergaa isaa uummanni keenya akka dabarfatu uummata keenya gidduu hojjechuu waan dandeessaniif baga gammaddan isiniin jedhaa. Alhamdulillah dasar Dr. Nagari. Dr. Nagari asa ajaibat taasisanii ulfaadhaa horaa bulaa jennaani Dr. Nagari barsiisaa mootii akka dhaabbeessan. Egaa akkuma isaan amma jedhani warri inboksiidhaan ergaa turtan as keessa jirtan turte keessan kaameraa guddaa masaa bitadhaati waan uummanni Oromootti jiruu fi dhugaa uummanni Oromootti jiru haa erginuun jedha. Akkami haamileen? Egaa guyyaa har'aa keessummoota gurguddootu nu fuuldura jira kan seeraan ibsamiinis obbo Tsaggaayeen CEO'n Awaashi akkasumas obbo Darabeen CEO'n Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa akkasumas walitti qabaa boordii Baankii Awaash obbo Taabur Waami as nu gidduutti jiru haamileen hin jiru. Dhaabbileen qabsoon Oromoo qabsoo miidiyaattis, qabsoon Oromoo qabsoo dinagdeetis. Qabsoon Oromoon dinagdee keessatti gaggeessu keessa kunoo baankileen kunis yeroo uummanni keenya rakkatan gargaarsa akkamii akka gochaa turan hundumti keessan beektu. Ammas OMN mana isaa bultoo isaa bakka ciisee uummata Oromoof hojii hojjechuu danda'u gamoon sin argitan kun gamoo Awaash Inshuraansiiti. Kanaaf immoo dinagdee Oromoo cimsuu fi jabeessuu nurra jiraatan jedha. Akkasumas obbo Xurunaa Gamtaa itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii OFC yookiin Koongireesii Federaalistii Oromoo as nu gidduutti jiru artistiin keenya kabajamaa Qamar Yesuuf waggoota dheeraadhaaf qabsoo Oromoo irratti aasaa kafalaa ture firii kee kunoo har'a firii baaftee Artista Caaluu jira Profeesar Muhammadin nu gidduutti argamu keessummoonni maqaa keessan dhahee hin finne duuba kanarra akka jirtan beeka. Egaa qabsoon Oromoo kun akkuma jedhame Jawaar nama ajaa'ibaati Daayirektarii OMN akkasimi yogguu inni Minnesotaarraa qilleensa Oromiyaa bilisa baafna jedhu maal jechaa jira jennee baay'een keenya nuun galle ture. Garuu qilleensi Oromiyaa Minnesotaarraa qofa akka bilisa hin baasne as Finfinneerraas qilleensi Oromiyaa handhuura Oromiyaarraa akka bilisa bahuu danda'u guyyaa har'aa argineerra miti. Egaa OBNs, OMNs, OBSs kana booddee gara fuulduraatti Abrahaam jaallataa akka barreesse miidiyaa Obsee jedhamu sin jiraata jedheera gara fuulduraatti kitaaba isaa keessattis uummata miliyoona 50 oliitiif miidiyaan 2-3 dhunga'u ganaa miidiyaa dabalataa 10-20 qabaanna akkasimi. Egaa akkuma amma jenne kanatti aansuudhaan immoo sagantaan keenya kan ta'u egaa akkuma sila dubbatamaa ture qabsoon Oromoon waggooti arfan kana keessa gaggeesse inni guddaan qabsoo qeerroo fi qarree kan dhiiga isaaniitti cobsan. Inni lammataa qabsoo miidiyaa Oromooti keessumaa immoo miidiyaa OMN. Uummata Oromoo akka itti dubbatuuf maal akka dubbatu ukkaanfamee waggoota dheeraadhaaf dhufe bakka itti hafuura baafatu kan ta'e miidiyaa OMN kana ture. Akkasumas qabsoo artistoota keenyaati. Egaa miidiyaa duuba immoo namoonni jiran keessa
gaazexeessonni har'a miidiyaan akkanatti TVdhaan yookiin reediyoodhaan otoo hin jiraatiin dura miidiyaalee barreeffamaa garaagaraatiin uummata Oromootiif gumaacha isaanii gochaa kan turan namni hedduus kan hin beekne dhokatanii waan uummata kanaaf fayyaduu danda'u hedduu kan barreessaa turan keessaa gaazexeessaan beekamaan kanaan dura gaazexaa Seefa Nabalbaal akkasumas barreessaan kitaaba Imimmaan Haadhaa Raayyaa Dhugaa fi Qeerransa Booka Dhaane Toleeraa Fiqiruu Gamtaa gara kanatti dhufee akka inni haasaa taasisuu godha. Yeroo ammaa kana Toleeraa Fiqiruu Gamtaa itti gaafatamaa OMN damee Finfinneetti haasaa baniisaa kana nuuf godhu gara kanatti dhufeera. Toleeraa faamileen itti xiqqaata. kabajamtoota keessummoota keenyatti argamtanii baga nagaan dhuftanii baga guyyaa seena qabeessa kana irratti argamtanii jedha. Guyyaan kun seena qabeessa jedhee nama nani sababni isaa guyyaa OMN waggaa afur kana keessatti qabsoo Oromoo sadarkaa guddaatti tarkaanfachiisee injifannoo guddaa galmeessisee milkii guddaadhaan Oromoo fi Itoophiyaa milkii guddaan geessise Finfinneerra guyyaan itti qubateedha. Guyyaa itti qubatee waajjira isaa Finfinnee shaggaritti balate waan ta'eef guyyaa seena qabeessa kanarratti argamuu keessanii hundumtuu bakka carraa argattan jedhu. Ani guyyaan kun seena qabeessa sababa jedhu OMN qabsoo Oromoo keessatti dhalatee OMN qabsoo Oromoo ariitiidhaan fuulduratti tarkaanfachiisee injifannoo milkii guddaadhaan shaggar qubatee kun bu'aa qabsoo Oromoo walitti fufiinsaan dhaabeedha. Dhumarrattis bu'aa qabsoo waggoottan arfan kana keessatti qeerroo fi Oromoon kaan wareegamanidha. Kanaaf wareegaman marti kabajaa ulfina guddaan isaaniif haa ta'u jedha. Egaa ani waa'ee hedduun dubbatu asirratti waltajjii guddaa kanarratti waltajjii asirratti guddaan jiran kanarratti waan gabaabaan jedha. Xiyyeeffannoon kun guddaan tiimii keenya as jiru beeksisuudha akka borbooda hojjetuu fi gabaabumatti garuu maalirratti xiyyeeffanna nuti yoo akka OMN Finfinneetti jedhee waan jiru irratti waan gabaabni tokkoon dubbadha. OMN Finfinnee OMN Minisootaa jirurraa adda nuti tokkuma. Har'a kontekstii keessatti hojjetu walitti fakkaataa dhufe jenna. Bilisummaa miidiyaa jechuun bilisummaa irratti kan hundaa'udha. Biyya kanarratti ededaan jijjiiramni miidiyaa walabummaaf kennu dhufaa jira jenna. Kanaaf kontekstii tokkoon jenna jechuudha. Kanaaf OMN Finfinnee miidiyaa sabaa ta'e itti fufa. Miidiyaa sabaa ta'e yeroo itti fufu dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatee itti fufa. Dhimma Oromoo irratti yeroo xiyyeeffatu Oromoo dhimma Itoophiyaa keessatti ol kaasee bakka guddaa isaan malu gochuudhaaf hojjeta jechuudha. Lammata bilisa ta'ee itti fufa, independent ta'ee itti fufa. Miidiyaan kun miidiyaa walabaa yookaan miidiyaa fair ta'ee itti fufa biyya kana keessatti. Qulqullina ogummaa gaazexeessummaa fi naamusa gaazexeessummaa barbaachisu hundumaa sadarkaa olaanaatti mirkaneessuudhaaf ni hojjeta. Keessattuu joornaalizim excellence kan jennu kan achiif gochuudhaaf tiimii kanarratti hojjetu qabaannee socho'aa jira jechuudha. Kun hojii nu eeggatu. Gahee keenya maal jennee yoo ilaallu biyya kana keessatti ijaaf gurra sabaa ta'anii hojjechuuf gahee keenya guddaadha. Akkuma kanaan dura OMN ijaaf gurra sabaa ta'ee jijjiirama jiru kan mirkaneessu gahee guddaa taphata. Ammallee ijaaf gurra sabaa ta'ee waan sabitti jiru waan sabi keessa jiru haalanni qabatamaatti jiru sanaatiin hojjeteetti fufa. Akka hubannutti miidiyaan jaarmiyaa dimokiraasii keessaa tokko. Kanaaf biyya kana keessatti jaarmiyaa dimokiraasii jedhamanii warra beekaman keessaa miidiyaan tokko akka beeknu biyya kana keessatti ijaarsa ce'umsa gara dimokiraasii gara guddinaaf dagaaginaatti godhamu keessatti OMN gahee guddaa taphachuudhaaf as jira isas itti fufa jechuudha. OMN seera biyyattii kana keessatti hojjeta.
Kanaafiyyuu seera biyya kanaaf naamusa gaazexeessummaa biyya kana keessatti barbaachisu hundumaa irratti hundaa'uudhaan hojii isaa gaggeessachuudhaaf biyya jijjiirama hiika qabeessa biyya kana keessatti akka deemu waan jiru kana gara fuulduraatti dhiibuudhaan waan hiika qabeessaa fi waan qabatamaan haqaa qabuufis hojii isaa hojjeta jechuudha. Kana keessatti eenyufaan nu gargaara eenyufaa isin hojjennaa miidiyaan egaa miidiyaan akka beektan poolisisteet jedhamee beekama. Hojii akka dursa walitti kaasee dhimma bilisummaa walabummaa hojjeta jechuudha. Kana keessatti uummata bal'aan warra nuti hojjetu uummata bal'aa xiyyeeffannaa paartileen siyaasaa warra walitti birootti qaama mootummaa adda addaa biiroo Dr. Nagarii Leencoo fa'aa dabalatee warra kominikeeshinii warra kana taasisee warra taargeetii kan keessa jiran akkasumas artistoota Oromoo, barreessitoota Oromoo, qopheessitoota Oromoo adda addaa OMN wajjin hojjetu jennee amannaa miidiyaalee akka OBS kan biraa kan Oromiyaa as keessatti akka paartinershiipidhaan kan hojjennu ta'a. Dhaabbilee daldalaa keessattuu dhimma dinagdee Oromoon amma kana booda keessa kana booda jiru dinagdee Oromoo cimsuu ijaaruu waan jedhu irratti namannaa kanaaf dhaabbilee daldalaa adda addaa jirullee hojii keenya bal'inaan itti fufna jechuudha. Kana jedhee gabaabaatti erga jedhee booda tuuta OMN Finfinnee akka isin beeksisuu fi carraa kana laattanii gaafadha. Sababni isaa sababa tuuta kana beeksisuuf kana booda tuuti kun tuuta kana hoogganuudha. Tuuti kun garuu bakka hundaa sirrii hojjetu beekuutu irra jira. Kanaaf tuuta hanga nama 10 ta'uu qabna amma jalqaba irratti. Kana tokko maqaalee isin beeksisaa warri as jiran hojiidhaaf illee hojii ariifachiisaa ta'ee kan ba'an illee hojii nama asaanii kan jiran jiru. Kana keessaa gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa hundi keessanii beektolee yaadu. Asbaa warra isin waamu Obbo Naasir Adam hojii asaayimentiidhaaf gara boodee jira. Gaazexeessaa Mahammad Siraaj innillee hojiidhaaf bahee rabsiyaa. Gaazexeessaa Abrahaam Birruu Romeo Agirno, Joel Balina, Udi Musa, Hasan Bati Otiye, Isa Nacho, tuuta kana keessa warra sirrii ta'an namoota namatu hojiidhaaf gara boodee jira. Hojii guddaa tokkotu mudatee achi jiru. Naasir gaazexeessaa Mahammad kan tuuta kana keessa jiru. Egaa tuuti kun Mallasee irraa kaasee Mallasee baay'ee keessanii beektu. Mallasee waggaa 7 oliif kan gaazexeessummaa biyya kana keessatti hojjechaa ture. Keessattuu ETV irratti beektu ETV irratti ture. Booda immoo aktiivistii cimaa Mallasee Dirribsaa namni feesbuukii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti namni hin beekne jedhee yaadu. Boggaala irraanfatte. Boggaala adii. Boggaala yaa. Boggaala. Harka naaf. Inni Mallasee Dirribsaa seenaa miidiyaalee keenya biyya kana keessatti hojii gaazexeessummaa guddaadhaan kan beekamu sooshaal miidiyaa irratti hojii isaa guddinaan kan beekamudha. Obbo Naasir Adam amma asii jiranii Daayirikteera teknooloojiitiin dhimma teknooloojiitiin baay'inaan kan hojjetu pirooduusarii guddaadha. Namni pirooduusarii guddaa naannoo Dirredawaatti piroodakshinii guddaa qabu. Gaazexeessaa Mahammad Siraaj asii jiru illee siiniyer riippoortariidha amma hojiif bahee jira. Gaazexeessaa Abrahaam Birruu hin beektu. Gaazexeessaa Abrahaam Birruu OBN irratti beektuudha. Dr. Nagarii Leencoo nuti
Como pada negara. OBN TV, OMN. Anak aku makam sahabat. Ya, tokko majarri kun warra obbolaadha warra waliin hojjetu warra waltumsu carraa kanaan muuxannoo jiru warra hojjechiree waliin hojjechiisaa deemuudha. Abiraamiin yeroo kanatti riippoortarii niwus pireezentarii ta'ee hojjechaa jira. Asitti illee hojii kanaan hojjeta jechuudha. Roobeeraa Girmaa kan nu biratti argitanii hojii piroodakshinii kan nu gargaarudha. Hojii kaameeraa fi piroodakshinii ediitii irratti hojii muuxannoo guddaa qaba. Kan OBS irrattis muuxannoo guddaa qaba hojjetaa turedha. Akkasumas Iyyoo'eel bal'inaa hojii irra jira yeroo ammaa kaameeraa maaliidha. Hojii inni daldalaa dhuunfamuudhaan keessaa roon jabaadha. Kan hojii kominikeeshinii biiroo kominikeeshinii hojii kominikeeshinii kan nama ture as riippoortariidha biratti. Hasan Baatii Ofiyyee isaanii faayinaansii keenya gaafatamaa Hasanii dhimma faayinaansiidhaan isaa. Boggaala inni kunoo hojii dhimma waliigalaa jeeraan ta'e irratti hojii nu gargaaraa kan jiru yeroo ammaatti hojii konkolaachisaa hojii bittaa garaagaraas kan nu hojjechaa jiru isa. Dhuma irratti Abdiisaa Gadaachoo hojii dhimma diizaayinii fi ediitingii irratti Abdiisaa beektuuti nama Abdiisaa beektuuti hojii diizaayinii fi hojii ediitingii irratti nu gargaaraa jira. Dhumarratti nama kan maqaan akka gorsaatti yookaan konsaltant ta'ee namni hojii guddaa keessattuu yeroo gabaabaa keessatti hojii baay'ee akka hojjetu kan nu gargaaru. Meeshaa biyya kana keessatti jireenya meediyaan sadarkaa hojjetaa kan meeshaa istuudiyoo kan qabu obbo Abdul Waas Abdul Baari akkas ibsuu gaafanna. Ya. Harkadhaaf guutuu akka Abdul Waas dhugaatii gochuun yeroo gabaabaa keessatti damee galluu ta'een kun dafee hojiitti akka galuu nama gaddaas ammallee hojii isaatiin nama hojii jiru hojii gara fuulduraatti kan hojii jiru dhugaamatti nu galataa guddaa. Egaa OMN tuuta kana qaba. Tuuta kana qabaannee hojiiwwan gubbaatti maqaa dhoofnee hojiiwwan gurguddaa hirmaannaa dubartootaa as keessa jiru akkas kan faana hojjettu amma yeroo ammaatti yeroo gara istuudiyootti galu akkanis taatee kan namni taatee biratti galtee seesistu yeroo ammaatti asaantiin yookaan artist asaantiidha. Alamitu. Ya, OMN establishment irra akkuma kana yeroo itti hundeeffamaarra jira. Sichi hundeeffamee hin xumurre sichi hundeeffamee jabaataa deemanii dhiyaanna. Irratti tuunni kun hojiiwwan muuxannoo gurguddaa miidiyaa garaagaraa keessatti muuxannoo gurguddaa hojii piroodakshinii gaazexeessummaa irratti hojii gurguddaa namoota qabanii kanaan warra kana qabannee hojiiwwan nurraa eegamu akka Oromoon akka biyya kanaatti ilmi jennee yaadna. Egaa tuuta kana akka ol barattanii barbaadatu sugaratti bakka isaan dhufanitti hundumaa deeggarsa akka laattaniif hin gaafadha. Hangama kookan waan xumuraa ulfaadha. Obbo Toleeraa Fiqiruu hoogganaa OMN damee Finfinnee guddaa galateeffanna. Akkasumas immoo miseensota gaazexeessitootaa fi ogeeyyota adda addaa damee Finfinnee wal barree irraa guddaa galateeffanna. Ani ammallee quufne hirmaannaan dubartootaa xiqqoodha. Obbo Eeliyaas Faatii itti yaadaa siniin jenna. Shamarran carraa qaban dandeettii addaa qaban guddootu jira. Isaanillee irratti hirmaachisuu qabdu. Dhaamsa jedhu qabnaa dubartoota baay'eetu jira ciccimoo kan ta'an
Sooni dabalaas ni jedhe. Galatooma. Ayyee waa'ee uumaanaa yookaas OMN waan baay'ee keessa keenya jira waan ta'eef waan baay'ee isinitti naasofnu nuti. Masi akkamii gaazexeessummaan qabaasa? Haalaan malee. Asaantiin weellistuudha. Akkuma argitan immoo bareedduudha. Qalloo. Kanaaf moodeela jechaadha. Uffata aadaa kanas diizaayin gooti. Kanaaf digirii jalqabaas qabdi. Jajjabeessuu qabna jechaadha. Dubartoota kanaa fi warreen kan biraa. Anillee dhaabbata dhuunfaa goon qabaa. Kanneen garuu carraa dhaban baay'eetu jira. OMN irratti hirmaachisuu qabaa. Dhaamsa jedhu qabaa. Mee OMN afaan sirri wabii walqixxummaa Sagalee haqaatii addacha uummataati burqaa odeeffannoo walabaati. araddaa odeeffannooti. Qe'eessa fuufseedhaa OMN kan biraa haqa soortee dhangaa soorte. OMN keenya ija keenya gurra keenya waan hunda keenya OMN sirreeffadheera. Waan ta'eef afaan nutti bareega. Nama gachaa tokkuma isaan jarri lachuu obbolaadha. Yoo amma maqaan waan ganaadhaa beektaa garuu kan tokko goosisu hunduu kan jalqaban maaliin? Sinuun jaalanna. Ejjennoon isaanis hojiin isaanis kan hojjetanis uummata Oromoo fi garuu OMN immoo fakkeenya miidiyaalee garaagaraa akka ta'u abdiin qabaa. Ammas immoo waan baay'ee jijjiireeraa. Galatooma itti fufa sagantaan keenya. Sagantaan keenya itti fufa. Egaa miidiyaa baay'achuun isaa akkuma jedhamee deddeebi'amee jechaadha. Uummata miliyoona 50 ta'uuf miidiyaan sadii ammas xiqqaata. Kunneen egaa OMN maaltu adda godha? Wanta hin tuqamne, wanta sodaatamu ammas jechaadha. Hanga bilisa bahutti wanti hunduu akka barbaannutti, akka feenutti dubbachuu hanga geenyutti wanta hin tuqamne, wanta kanaan dura hojjetan caalaa hojjetan abdii guddaa irraa qabna. Namoonni baay'ee beekamanii nyaanni garuu baay'ee gaariidha. Loogoo yookiin maqaa OMN'tiin keekii guddaan kun hojjetamee jira. Keekii kana immoo kan dhuguran tokkoffaa artist Seenaa Salamoon. Seenaa Salamoon warri beekan jettanii Seenaa Salamoon waggaa tokko waliif maneedhaa keessatti dararamaatti turte. Maaliif hattee yookiin waa balleessitee dholle waa'ee Oromoo waan dubbatte rakkoo Oromoo weelluusiitti waa weelliste. Amileen xixiqqaata qarree keenya amileen xixiqqaata. Ejansi kan immoo yoomiyyuu mul'ata durataa waldaa barreessitoota Oromooti. Innis akkasuma yeroo adda addaatitti mana hidhaa kana deebi'ee jira. Baay'ee warreen aarsaa kafalanidha warri kuni. Akkasumas abdii bilisummaa gara waltajjiitti amileen nuus madda amileen hin jiru. Fi qarreetti muramaa keekii keenya OMN jedha. Oromiyaa miidiyaa neetwoork Finfinnee jedha. Baga guyyaa kana geenye, baga har'a argine, baga gammanne sinutti keessan. Waan kun kunnooti jennee asitti waan arganneef baga gammaddanii. Yeroo ammaa kanatti sirna Amileen xiqqaata. yeroo fi qarreewwan keenya waliin ta'uudhaan seenaa Qarree keenyaa fi artistii jaallatamtuu qabsooftuu Seenaa Salamooniif Amilee. tokko lama sadii keekiin keenya murameera. Baga keessan baga gammaddan. Kana caalaa hojjedhaa waan yaaddan argadhaa. Ulfaadhaa galatoomaas ni jenna.